الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا دبي غري غري نمو قفاسمو على كل حال duraan dursee akka sababa Allah Oromottis akka ummata muslima guddaa hawaasa addunyaattis baga gammaddan isin jenna. Ala kulli haal gaa dubbiin maaraatooniin dubartiin fiiguun haraamii fi halaalummaa isin beektan namu tana jala sararree walii himna dhugaa walitti walii himna. Dubartiin gaa kunta ufattee rifeensas garsiistee fiiguun it's haram ana beektan. Wani shakki hin qabu gaafillee hin qabu wani walillee homootoo hin qabu wani ni beekama. Laakiin nuti amma waan argame keessatti ija positivity waan laalluu qabna. Waan laalluu qabna jechuudha. Bakka gartee akka titichatti bakka madaan jirtu qofa deemtee gartee wani jettu dhugaa jirtus lafa hayaa waan nu gammachiises nu boonses rabbiidhaaf galata galchaa dubbachuun barbaachisaadha. Siifan eenyu Hassan jechuudha. Akkasuma meenaamsi kaameraan kun egaa kufuu fedhaa bara. Naam. So atleetiti obboleettii teenya Siifan Hassan ani maaraatoon fiiguu dhabuu isiitii miti kan irraa dubbachuu raade. Waan irraa dubbachuu raade hijaaba isiin uffattee maqaa ummata muslimaa maqaa saba guddaa kanaa arra antana mul'ata itti goote jechuudha. Biyya gartee hijaaba uffatanii atleetonni amantii isaanii calaqqisuu keessatti dhoowwame. Dubartiin atleetonni Farans jechuudha. Atleetonni dubartoonni hijaaba uffatanii hirmaatuu hin danda'an. Dhiyoo tana mootummaan Faransiidha baan godhe jechuun ni dhoowwe. Sawwaliin obboleettiin teenya Siifan Hassan rabbi irraa haa jaalatu gootummaa olii garsiiste jechuudha. Waliigalame eenyummaa isiitii fi ispoortii addaan filachuu keessatti jala sarartee islaamummaan waan hundarra akka caaltu ispoortiin islaamummaa gad akka taate islaamummaatu oli malee islaamummaan gadii miti gadaloo akkan taane agarsiiste jechuudha. Waliigalaa miti. Ol aantummaa amantii isii calaqqistee mul'iste. Mul'atni ani islaamummaa xiyyaa waliin nan mul'isne hallayyaa haaseenu jette jechuudha. Sagalee ummata sagaleen isaanii ukkaamamteef sagalee taate. Dubartoota hijaaba isaanii arraan tana irraa mulqan hijaaba isaanii uffatuu atleetota dubartoota islaamaa waan kanarratti hirmaatuudhaaf dhiibbaan irra godhameef sagalee taate. Dhugooliin waan Olompikii keessatti dubartiin hijaaba malee hirmaatuun haraam kana shakkiin qabu kan wal mormii irraa hin qabnuti. Dubartiin fiigicha addunyaa irratti akkasitti qunxaa uffattee rifeensa qullaa deemuun haraam laa shakka fi haadha suni qabxii if dandeessun garuu waan gaarii argame isirraa dubbatuu barbaanna jidduu kanatti wal faalleesti dubbiin wal faalleesti. Asiin qullaa fiigaa asiin immoo hijaaba uffatanii mul'atuunis wal faalleesti. Laakiin gaagaru zamana fitnaa kana keessa jirra. Callisuufis nu dhibde, dubbatuuf illee nu dhibde. Dhugaa garasiitis dubbanne cubbuu garanaatis dhugaa isii
lafa kaayaa deemuu barbaachisaadha. Kanaaf obboleettiin teenya akka nama islaama tokkotti qunxaa uffattee hijaaba malee fiiguunis sun haraam. San jala sararee dubbanna garuu san rabbii isiitii fi isii jidduudha rabbii araarmaa gaafattu. Tammoo irraa gammanne immoo hijaaba biyya gartee mirga ummata islaamaa sarbite keessatti isiin eenyummaa isii ta islaamummaadha ispoortii hin caalchisne islaamummaa isii waan fedheetu tolee bada malee hijaabni xiyya hijaabaa feetan huguu dhibbata akka haraam gootanii jetteeni bara sabboonummaa jechuun kana jechuudha eenyummaa ofitti amanu walii galame kanaaf sifan sagalee ukkaamamte ummata sagalee hin qabneef sagalee taate islaamummaa ta'e calaqqiste without compromising your identity jechuudha eenyummaa kee osoonii fi waa takka illee irraa hin risin wanni hin je'in baga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si gammachiise taan immoo gaa rabbi si haa gargaaru inshallah gaa tanumaan jechuu qaba taan I have no comments taan rabbi si haa gargaaru akkasuma talamada maaliif gaa nuti roogni itti waa laallu kana jechuudha addunyaan har'aan tanaa ta arabaa ta faranjii ta adda addaa hatta warri Minnesota amma oromoo islaama ta'uu ishiin beekan beekta warroota profaayila gurguddaa qabu isaanilleetu hunnoo intaltii Neezerlaand ja'anii oromoo ta'uu ishiin beekanii bara hedduurraa gammadanii hijaaba uffattee olompikii xumura irratti gartee akkasii goolabuun isii hedduu nu boonse hedduutti gammanne taan ta maayii dubachuu raadu Keeniyaa sagantaa shukran yaa ahla Keeniyaa jettu san galatooma warri Keeniyaa sagantaa jettu san irratti sagantaa obboleessa keenya gaaddisa islaamaa Amiir jaamu ni beetan magaalaa Minnesotaan waliin qubataa hedduu tattaaffii guddaa godhe obboleessa keenya sun magaalaa Minnesotaa tanarraa Ameerikaa tanarraa Awurooppaa tanarraa sheekootii hedduu afeeruu irratti nattillee akka masgidatti xalayaanuuf fidanii gara imaamaatiin gara boordiitiin gaanuti akka masjid toofiqitti hirmaachuu dhabuu keenyaaf gadda guddaa nu dhaggeeffama itti aansuudhaan dhiifamallee isin gaafanna warri Keeniyaadha sila sagantaa irratti hirmaachuu mallee gaaddisni islaamaa dhugumatti haa galatoomu kabajaa guddaa jaalala guddaa qabnaaf sagantaa tana hawaasa islaamaa baqattoota Naayiroobii irraa dabree baqattummaa keessa dabree biyya Awurooppaa fi Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa keessatti irraan tana jireenya isaanii ofii bira dabranii hawaasa isaanii taligaa jiran sababa irraan tana Keeniyaan karaa san dabruudhaaf tajaajilaa fi deeggarsaa fi gargaarsa isin nu gooteen irraan tana bakka jirutti imaamatee ustaazee arra amantiin islaamaatun akkana babal'atuudhaaf gahee guddaa isin qabdutu jira Naayiroobiin Keeniyaan keessattuu gaa Naayiroobii san namaatu Naayiroobii godhe biitii takka biyya ta'uudhaaf namni jabaa keessa jiraachuu qaba biyya yaamsisu nama jabaa sanii malee biyyaa miti akkama siifan kun Neezerlaand yaamsiste jechuudha saniifuu galatoomaa isin jenna ulamaa'onni keenya sheekonni keenya hawaasni Keeniyaa mootummaan Keeniyaa galatoomaa jenna gaaddisni islaamaatilee hedduun galatoomaa inshallah gaa yeroo biraa yoo rabbi haala mijeessee nu laafise kharratti hirmaannu ta'a garuu asii wanni dhaan barbaadu sagantaan sun sagantaa akkanumatti namni olii dhufeetuma muhaadaraa walii gorsa godhee deemu akka osoo hin taane sheekkan asii achi deeman sun waan qabatamaan dhaabbataa ta'e tokko dhaaba tokko madarsaa gargaarsaa ta'ee baqattoota biyya san keessatti masgida ummata hawaasa maqaa ummata islaamaa guddaa kanaatiin maqaa kanaatiin osoo silaa jaarameef markaza ta'ee madarsaa ta'ee bakka gartee baqattoonni keenya mana keenya jaanii qabeenya keenya jaanii seenaa ummata as keessaa
qooda guddaa qabu jedhanii silaa waan takka dhaabbatan gadhaabanii fi gaarii jeeti yaada. Egaa isin qofaan miti utuma hunda laallata silaa san irratti osoo mariin guddaan gaggeeffame wanni tokko seenaa ummata Oromoo Islaamaa kan biyya keessa dabree fi kan biyya keessa jiru waan dhaabbatan zalaalam jiraatu tokko osoo irratti yaadamee xiyyeeffamee godhame gaarii jeetiin amana kana yanni nan qabu. Ulfaadhaa galatooma isin jannagaa. Mootummaan Itoophiyaa immoo siifan irraa waa hedduu barattan jeetii yaada. Siifan kophaa isitti akka nama tokkotti Neezerlaand bakka buutee warqee takka immoo dahaba sadii yoo injifattee kunuunfatte akka Itoophiyaatti immoo namni dilli sun hirmaatee madaaliyaa 4 qofa argatuun kuni maqaa uummata Itoophiyaa keessattuu uummata Oromooti miti. Wanni kun ifaa qo'annaa fi qorannaa guddaa fedha. Gootummaan siifan isin garsiiste sun warra barachuu qabdan jeetiin amanaa jechuudha. Sanigaa inshallah nageenya